مالي نيلو كانسا مالي نينالو قلي وانسا ولي كينيا ولوبي فاقاني قل مانجيني تناني سوقتيني مالو ولي فاساق نكرا لمي كوهو المرر جرا جرتو تتابي خبجان تودا مجتافاين نجيني كينا خنجالاك خنكبجا خوانا رب كبكجي تنتي إسنا لك وسنجنا أكون جاي تقدر تنجا تيكو كتري تاني كابني سنت وفني جرا والله بالله بجاه أنا هنگا جالنو يفكروا دي نما كيسا كنيام بيها جما إيجا تدخلنا كان interview كنا أكيد تبشن نندني أكيد تبارد أبدين كبا غافين تاني غزيت سينو وانت غافنو يسنيس يا تبغى تاني وانتي دا كوانتي لانك بدل في تقول جرا يلزم ديسن خارتي كبا جراتي ناهم تاني وان نمني بيو ترب وان ربي نمني أجر تربي نجر وان نمني أجرو تربي نجر خارتي كبتني غافتني تبتني خمنتي كرتو ناقصن أبا دورا ديبسيفين خارتي بدأ هما غافتني تبتني كنا ديبستن أبدين كبا خمنتي خطري ديبستي برا كبا gama interview sena isaanis khalbaratan ta gama isaanis inda barsa عشان ما أعرف كيف أخرج بصوتها في أرض بصوتها متقابلين أنا سدران درسي مقعد هي سوريسا هدول عندي يعني مقعد السوشيال ميديا أنا ده سوريسا تو كذي إيجا gama interview da barra aku mana sini tim yang macam kun nama katale yero tanati social media kan kau itu kerja mega gama interview yang muda baru sore sa gapin ya segala macam jadi sore sa cuma nama kami sore sa cuma nama kita kan Allah me kami kerja me amu Allah nama mujhe itu नहीं याद है tole sore sa wanti bagatan sigala deh sigala sore sa nama kami tu hal itu nama kami ini nama itu guru nama khaysi sa nama kami khaju orang tu wanti sigala deh سيجارو كبا سوريسا قالت أنا يسرين ديوس والله أنا بقولوا تناس أنا فعلين قال لي ده رجال ده بقى خوفلو تناس فدا خوفلين مكلدون فدا يوم بانجيس خيسا بقى أنت كوناني ورام فدا خيسا جرا سوا كبتشوم بقى كيلو نامن ده إتانو ده يسرين بيرا إتانو سوران قافين ده ما يدوي ده سوريسا كمان أرتيني سبيدي ما لا خيسو مغيانا طول أما بكتنا تونت سنجي سيجالي خيس تودن دا يسون دا وده جماعة كتير مالك أبد مال يدير في مي مال خاصة في نعمني نخاسة دور راسل كي جنة تبي ذاك نبيدا سان جولة سايبا دي كوا سان خيسة شارما كيفا دراما زار كنا تقولا لا وصلال مبكايله ولا دراما بلغون كواجر ثورة خيسة ودم يعني جولة سايبا توجه هذا اللي نقولين لا أشوفنا يقولي ير Soresa gabi tanya sirun dia saja. Jika soresa esa dulu esa jirata, esa gudde esa jirata mantan. Pakin tidak ada itu nalu thar ya sumi cakap lah. Sororoda garu jolum marana mata sagar kuda kena toro gas magit. Acar rasik gale asid mi cakap tinggi. Haye gabi tanya hangga magawan nanti gabi kusa jadi dia sujud jadi nama soresa juga mat. Enggak tahu antar kau dong kerja binati dugaan si pemal. Andu gam na gam macam. Dugaan hika gudda gak, dimana dugaan sana double di sini me. Dugaan cuma untuk kau kalti wan tak kau ma khijibe. Adi yo de bitu wan sana khijibe cah sana. Dugaan tak kisdem de. Sun dugaan khijibe ada. Baru mau dugaan sana inte. Namun si leona rahi maje yani. Ati namun sana dugaan onte. Namun si amanas si jalan itu berkait berkait dugaan dah. Ega aku mah lagi sini tim macam Uri nanti kado semua sana good daddy me soresa tiang sudah me sena no sigmat. Allah yang sena na parno ta itim boara sih. Bekas sena na di ifara. Senan si ifara si parno ta. Wal magana tu sena sigmat met. Graus ni deus. Wali kala dama senan samu detif. يوم سينا فكينا سينا جعلوا تكملوا نمني أكن دوري راكت سربي أكت قرار تكرر في أكت أبصا أكن جيجزي يمو هذه شوي رابرتا ديندا أمني ستورة شاد ديندا هذه سما برنو تو بدا سينا سير رافض
yoo seenaa bareedduu taate amma seenaa akka Haacaaluu fa'aa seenaa Oromootaa yoo dhageesse anuma ittiin bohaarasi naafis gammachuudha waan hedduudha irraa baradha. Tole inni babal'isee isin jira akkuma walii galatti seenaa jechuun bu'uura jireenyaati wanta gama fuulduraatti qabatanii ittiin deemanidha. Mee amma gama nama wayii dabalu jira. Abiyyi jechuun maal? Abiyyi jechuun nana keessa alaala wanti si gaafatee waan biraatiif himiti. Abiyyi jechuun maal? Nama ni beeka. Abiyyi jechuun nama akkamii? Wallahi gama yo gero na tahu aja ni man wallahi sudah tu gero mau mas hari ada yani bukan mau kerja jirangnya aman angin wallahi selalu no sorry sa wanti berkaitan segala macam ni beda aku tiki kau sendiri tuh abiji mal sih me nama kami ti me fetu dah lagi sa hamnya satu wanta gari satu tak kalah macam ni mesti beda beri wanti beranjul والله بالله nama بدأ nama jalan. Abijin nama bedar. Aku mah dura ya itu tio sena antara semua kayak itu change kau ya itu. Abijin nama gapa ya roja gapa dikize anggora ban kau itu kan ini rasa tu aku anjing kini nama khasani ammo marut juga abijin. Amma ga malif hayyoo Oromoos gaafii Oromoos hin deebine hayyoo Oromoos akka Haacaaluu kana jira nama meeqa galaafate akkana yaanii himuu danda'a namni isa. Tole amma gaafii kushala sin jadi ada me jibi cuma mal jibi cuma akan membakawan usia itu mah abalu kakaran tanya abalu kena je khijibe itu mah rumah khijibe anya tole khijibe cuma mal gitu sih cuma khijibe ni kok mah gitu kawan deh khijibe ni cuma mal gitu sih khijibe ni mitna mal kaba faida mal kaba khijibe ni bakit faida kaba bakit mira kaba jadi wanti sih kaba deh kalau khijibe ni midas ni kaba faidas bakit kabu tol amma bakit kabu akka mantatti amma khijibni haramisi gaarille garumo tete namni garin bakka sanna nin toba da faje kuma khijiba namma bakka akka jira akka mitti faida qabni beeda yo wan takkati gote bakka diwan sabiyu buzra ba guna kanate wallahi wa billahi ngoni je khijiba kanatti khakata khagot sanatti lubbu isa barare takimo faida khijiba rakhatati wa arkati qabenya faga akasarga bakiti simirumo gafa agra tol gaafin tesirin na deebite jeeti yaada garuu gaafii tana wanti si gaafadhe malal khijibe chum bakiti faida guddaa qabu ni jira jeeti yaada amma bakiti na deebisanitti khijibni san bakka sanitti bakka ajjetu sanifi bakka biraati bakka guddaa itti qabu amma mootummaa ta'uu fi wadi hawmongoon takka khafibbe akka biyyi kana jettu an Oromoo rejema gaafas waltaanii akkasi dhufeen Oromoo diibii waan san hin deemne turas khijibaan obbee jechuudha. Tole amma waan faayidaa qabu nutti fakkaatu khijiba jechuun bakka itti faayidaa qabu yoo jiraate namaa fi nama jidduutti nama lama wal lola jidduutti yoonii fi khijibdee jaartii jidduutti yoo khijibdee wal aarsite sani araarsite faayidaa guddaa qaba rabbi birattis garuu egaa karaa wanti nan gaafadhe kana sooressa gaafii teenya yaada jirti jetti nama yaada gaawee shaytaan ajjaalatti amma suwan biraati aya tuni suwan biraati shimalli somaal Innis nama ka tol awa jarri na hidu rattu wajira ni studio dara tol amma wanti si gaafadhe bi ana wanti beda yaatu akkuma reewwanta gaafii reewwanta deebisee sila hamaa sanuu akka basa deebiseetti kanas shirraan ibsite anamma tashimin lisana tinsemi bakka khofle isaata kamsi inni amma bakka fedhe yoo hase bakka taziyaadhaku bakka sargiyaadhaku bakka dhage arra wanni inni hase yoo miijarri tolbaate koomee dhuma taate inni achiin feemasa ta'u jirtaatti gabaadhoon sunidha ayyaa bakka isa barsiisan maali inni bar ol beedi OBN miidiyaa tokkolloon koomee dhuma dalaga wala inni sodaatte jirta sirriin jiru inni hara ayya amma tanah terus kita jadi terus mi sedatin rekon kabu ujar bin jemanin tadon sundunu harreno mat harren tor harreno mat harren nggak kebabu tuh kan harreno mat harren ho malete harre cuma harre cunga harren gitu ati harre digze sinda nanto paamu tole namni kami pakai harre lain
namni harree jaamu arrabaa fooliin jaamale. Tol namni fakkii akka harree. Ayyee tuh aja abiraa tuh. Ayyee amma gaafi takka gamoo social media irratti waan hedduu takka nama dinqisiisaa fi namni bakka isaan waan sana hedduu jaallatan. Subscribe afaan Oromootiin maali? Subscribe jechuun hordofuu jechuudha. Subscribe afaan Oromootiin maali? Subscribe jechuun hordofuudha. Afaan Oromootiin maali? Afaan Oromootiin akka? Subscribe jechuun afaan Oromootiin maali? Subscribe jechuun nu hordofee jiru. Tole. Deebisee jirta tana galuu shaalti yaaltee jirta jedhu yaada. Sooreessaan amala akka jaldeessaa qaba yoo jenne jedala. Amala akka jedala. Sooreessaan akka jedala qaba yoo jenne. Shaadaliin amala akkam qaba. Akka jaldeessaa keessatti. No. Sooreessaan amala akka jedaloo qaba yoo jenne. Amala jedaloo akka. Tole. Amala jedaloo jechuun amma sibira tuan sime daawwattoota hin beekaa birida biridi gama mucaan gaafi sanaan so laal sooreessaan amala jedaloo qaba jenne shaadalimaan oroon amala kam qaba amala jedaloo jechuun akkuma beekamu nama shawwatuuf yaa'ii qabu keenyaama waan kee irratti waan qalbii irratti nama qal'atu jedaloon bar nama waraabessa hojii deemu waraabessa si nyaatu sana hojii deemti arrabatti fudhatanii birida fi kabajaan adeemsi. Isaa jechuun amala akka nama. Tole. Akka jaldeessaan si nyaaree si mee kisi jettuma bineensaa fi warra mana keessaati maal jiru keessa amala akka isaa qabu hin jiru. Amala akka leencaa. Amala akka maali? Leencaa. Tole. Leenci bar si jammaa leenci bineensaa waliin ta'u. Taakadi. Shaadaliin nama hammatu laaba. Nama fitta hammatu. Jaldeessa. Tole. Hin beeku. Amma gaafi bineensaa mana. Gaafi shaadaliin mucaan itti ulfaatee bineensa hin beektu. Ulfaatee dimdaan amala isaanii hin beeku. Amala shaadaliin hin beektu. Amala isaanii hin beekan. Duboore. Bineensaa kamii akka wal fakkaatu. Egaa bineensa nama fitti hammatu wallaalee jira. Sooreessaan amala akka jeedala qaba yoo jenne shaadalimaan oroon amala akka saree qaba. Madaaloo hin ta'in madaalli hin fardin amala jechuun sareen amma saree wajjin deemteeti. Osoo waliin nyaanne bineensa ariiti. Furoodha. Waliin yaati. Inni illee nama wajji amala nama wajji walitti deemuu qaba jechuudha. Tole Hacaaluun siif nama akkami? Wallahi Hacaaluun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka amma eegalanaa baree bakka seenaa isaa dhagee muuziqaa isaa tokko suuratti haadha suuraa eegalee muuziqaa sana hedduu dhaggeeffadha. Muuziqaa sana irra baqqaan duraan oguma laalo seenaa isaa oguma daddagoo bakka gaafa geerarsaa amma qaawanaaf inni akkan jeebsuu hin danda'u. Egaa akka mana jeetti eegee nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadi namni isa naa caalu hin jiru haadha abbaa kiyya kana namoonni kiyya keessa naa jiru jechuudha jira inni jaalasaa akka jeewu ibsu wallaa'uudhaan kan dhaabee meegaa itaan sun osoo hin kijibne. Osoo hin kijibne adeemsisu sooreessa rabbi laala inni fakkaata yoo sirri yoo asitti sobdee ni fakkaata. Kana keessa yoo jaalala gaafattee gaafii si odoo sin deebisin yookaan tole si jechuudha bulaan dhiisanii beekan. Gaafanne si wallahi hin gaafanne. Wanti si gaafa dhiyoo kanatti sirriin taatu sagaleen taatu waan feetan gaafadhu gaafii gaafattee gaafii jaalalaa amma yeroo qabnu jechuu danda'anii amma nan daamatu jechuu danda'anii hin feeru jechuu danda'anii jaanii ni jiran. Wallahi billahi jira. Wallahi wa billahi jenne hin gaafanne. Hin gaafanne? Tole. Akkuma agartanii gaamichaan ijoolleedha. Waan biraatiif hin gaafadhee. Tole ayyee gaafii biratti barraa.
jaalallee ta'eetii fi obboleettii tan bakka irra qabda. Jaalallee waan hin qabne obboleettii malee. Amma jaalallee qabaachuu dandeessa fedhuu dandeessa gaafa jaalallee qabatanitti jaalallee akkaan jaalattu qabattee jirte taanaan kan bakka irra qabda. Waan hin fuudhiniif bakka obboleettii malee bakka irra. Amma dargaggeessa jaalallee jedhii fi obboleettii amma wanti si gaafa jedhu kan si galee feetu qabadhu feetu qabatin qabachuuf deemte garuu namni waan sana qaban hin jiru. Asitti wanti sin jeef jaalallee teetii fi obboleettii bakka irraa qabte wanti sin jeef jaalallee teetii fi obboleettii ta'e eenyu irra jaalate don ta'in eenyu bakka irraa qabdaa fi tana wanti. Ammatti hin baanu yeroo qabatanitti takkaan jaalatu tokko yoo taate eenyu bakka irraa qabdaa. Ati amma gaaffiin fakkeenyaaf obboleettii ta'eef jaalallee ta'e kam yeroo irra kan taate. Sirri. Amma si galee maqaa obboleettiin biyya waa wajji jirru waan wajji galuuf sa'a 24 wal argaa dandeenyu yeroo haga muraasa takka jaalallee ta'e yeroo barbaachisaa. Amma yeroo gama dhumaa deemaa jira waan mara takka fatatta. Obboleettii keetiin osoo wal hin dubbifne umurii guutuu jiraachuu taakkaji jaartii osoo hin fuudhin umurii guutuu jiraachuu hamtu. Jaartii osoo hin fuudhin akkuma agartanitti osoo si taate nageessa sooressa oga wanta namatti sin jeesi galee osoo gurguruun ta'in jaartii osoo hin fuudhin jedhe ilmi namaa tokko osoo fedhii qabu obboleessaa wajjin gargar odoo wallahi kan amma jibdee ka'ee deemu akkamittuu barra wanti asitti wanti si gaafadheef maal si gaafadhu si gaafachuu baatu wanti si galu qaba jaartii osoo hin fuudhin umurii guutuu shanyii dhaamsitee jechuudha bara obboleessaa shanyii wanti kana jaalallee Netiin godhan jechuun yaa shanyii jedhamsa jechuudha. Shanyii jedhamsa jechuudha. Fakkeenyaaf rabbitti hin farini ani osoo dhalachuu baadde obboleen kee numa jiranii miti silaan dhalachuu baadde. Wanti isin jee bakka kanatti wanti qoblaa jiru. Dhageessaa abbaan fade asitti alaa amma cimaan fade hakaasumuu qabu yoo jiraate dirqama obboleessaa irraa mura bu'a. Si galee? Amma qaadame sirraa gabaabsu. Tura keessa akka taate garaan beeki afaaniin murame garaan hin murame hojjetee sirreeffu maacitaa sanidha garaan koo sirraa hin hojjetee sirreeffu maacitaa dirjeessanii ati tura keessa obboleessa keetiin akka taate dubbatuun kee waan afaan qabne waan ta'eef bakka jaartii fuudheetuma tura keessa waan hin dafne akkuma ta'etti jaara. Nantiin mfalu nantiin jaartii yoo obboleessa keetis baattee jaartii fuudhuun qabdu. Enggak obboleessa keetii sirnaan fuudha. Arre deebisee jira orang akkuma keessatti wanti akkuma beekamu dirqama sooressa gaaffii tanya hanga kana wanni addan murus hin jiru sanee fila. Dirqama je'amee jirtaan jettee jirtaan muratee jirta wanti addan muruu hin jiru hin jaamtu sooressa waan hangammatti haasofnee jirurraa wantoota jechuu qabdu nujiiti gama dhumaa jennee xumurree baana. Amma fettee jirta. Heegaa hawwintoota hordoftoota micataa bahin arraan akkuma kalkaloo akkuma jaalusanii yaafii waliin nu dhawitee jirti. Chaanaala kanaaf haaraa sanaan subscribe godhaadhaa sheeris godhaa fi istiin himaa isin mootu. Godhi yeroo qabu like godhi jammarti taanaan yoo goota jammarin as geesse like godhi subscribe godhi bahi itti aansuudhaan linkii youtube miidhaa kanaa as jala isin keenya daftanii gama miliyoona deemu jiru gama miliyoona nama Itoophiyaa keessaa gama miliyoona deemu jiru nu boosu jiru isa tokko deemtanii miliyoona naquun dirqama keessanii afaan sun jiru afaan ifamaa kuma seenu jira daftanii obboleeyyan kiyya wajjin dhaabbachuun dirqama keessanii ilmaan Oromoo gama salphaa itti wal gargaaru gijee kanneen wal gargaaruu dhabuudhaan gama duubatti wal harkisu jira bicaa kana daftanii akka humna leetan abdiin isin qaba linkii isaa jala isin kaayaa daftanii wal share godhanii akka humna leetan abdiin isin qaba gama dhumaatti deemne jira horaa bulaa umrii dheeraadhaa hanga viidiyoo birootii walitti deebitanii nagaatti garuu hin raaffatina bicaa kana daftanii akka humna leetan abdii qabna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.